attam jirtu baga nagaadhaa wal agarre. Waamicha manuu godhame kanatti kabajuma isaanii sadu'ee badee lafti isaa wallaalame isaan baasaniif akka didaatti galgaluma dhageen ganamuma dhufe na kabajuu isaaniitiif waaqa isaan kabajuu hamma kanaan dhufe wal ergu kootiifis guddaan gammada. Kaleessa makiinaan karaa bulee ambootti cabeechi nu bushee raafna yoonne baay'ee dhibbataa turre irra dhumnee sitti gallee waaqa wal nu agarsiiseef galanni guddaan haa ta'u. Ammoo isaan kunoo warri karaa nu saaqee asitti hamma kana wal nu agarsiise umurii dheeraa isaaniif haa kennu taayitaa isaaniif haa dabalu kabaja isaan kanaan dura nu yaadatiif har'as asitti yaadatamne. Seenaa badee waggaa 22 badee lafisaayyuu wallaalame har'a immoo kunoo qotamee bukaa'ee faca'ee biqiluutti jira abaaboo isaa molaaluuf kabajumaan walumaa wajjin waaqayyo ittiin nu haa ga'u. Baay'een gaddasi baay'een gammadasi gaddi koo mucaa koo dhabuu kooti biqila tokko hin qabu waan hin bakka isaa ilaalu hin qabu. Min badee jedhee baay'ee yoo lama sadii qabaadhe kan isaa lafa isaatti kophaadha. Kanaaf ammuma kana yaadatameeyyuu lafti isaa baramee seenaan isaa akka waan har'a inni jiruutti gaafa naa yaadatanii guddaan gammada karaa kanaatti seenaan isaa waan naa jiruuf nan gammada galatoomaa warri nu yaadatan isin yaadatu seenaan immoo fuulduratti ba'ee wajjiniin immoo itti adeemnee. Jabaatanii bilisummaan keenya sitti tufufee kana caalaa kan irratti hojjennee walitti gammannu nu haa taasisu danda'een ammayyuu ana asitti cimtuudhaan baay'een dubbadha lafan galutti naqee gadhee ta'a malee asitti cimtuudha maaliif hamma kana tuqaan kootika hamma kanatti jiraan jira mucaan koo biyya dhalate keessatti illee suuraan isaa caccabee rogatan buraayyuutti gaafa argu nan gammade sila baay'ee laggasaa wajjiniin jechuudha. Kanaaf egaa waaqayyo nu haa gargaaru isinis haa gargaaru baay'een dubbadhu waaqayyo isa calqabe nuuf haa raawwatu bilisummaan keenyatti hafuufu nagaa nuuf haa kennu. Isinis warri nu yaadatan guddaan galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu umurii dheeraa taayitaa guddaa isiniif haa kennu beektanii bultanii akka hamma kana caalaatti wal jaallannee walii abboomnee wal jaallannu nagaa nuuf haa kennu waaqayyo kana caalaa waan hin jedhu isin qabu galatoomaa waan na eebbisu. Ulfaadhaa maatii wareegamtootaa guddaa galateeffannaa kanaan dura namooti kanaan dura nu wajjiniin turtan yeroo simannaa sanallee kan turtan yaadattu maatii wareegamtootaatii fi miseensota keenyas deeggartoota keenyas Oromoo keessaa kan qaami hir'atan kan rakkoon mana hidhaa irra gahaa ture torture survivors jennee guyyaa tokko qopheessuudhaaf dhamahaa dadhabaa turre. Bakka hoogganooti dhufanii arganii kitimaa isaan qabsoo kanaaf godhan itti yaadataniif guyyaa isaan itti yaadatan qopheessuudhaaf Oromiyaa mara irraa torture survivors jenne kana waamuudhaaf guddoo hojjennee turre. Galma bakka hedduu gaafannee bakka 4-5 gaafannee guyyaa 4-5 gaafannee sana hundumaa galma argachuu hin dandeenye. Sanaaniti wareegamtoota keenyaatii fi gootota keenya mana hidhaatti rakkataa fi dararamaa turan guyyaa tokko qopheessinee isaan yaadachuu dadhabne jechuudha. Kanaan irra dhufnee adda nageenye ammaan tana garuu namootuma 4-5 tokko yaadannoodhaaf dhufanii asittis mul'atanii haa dubbataniif malee kan wareegamanii fi uummata Oromoof jecha kan dararaman mana hidhaatti harki cite miilli cite hagam akka inni baay'atu hin beektan. Kanaaf bakka deddeebitanitti hojii dhaabaa bakka hojjettanitti adda bilisummaa Oromoo jarreen kana irraanfatee osoo hin taane haala dirqisiisaa irraa kan ka'e guyyaa tokko isaaniif qopheessee isaaniin yaadachuu
sirna ittiin isaan yaadatu dadhabe malee irraanfachuu akka hin taane bakka deemtanitti gootota keenyaa fi namoota mana hidhaatti dararamaa turan adda bilisummaa Oromoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan laphee saanii keessatti isin baatanii deemu jettanii akka dhaamsa nuu himtaniif ulfaadhaa. Fayyaadhaa attam jirtu baga nagaadhaa wal agarre. Waamicha manuu godhame kanatti kabajuma isaanii sadu'ee badee lafti isaa wallaalame sasaan baasaniif akka didaatti